waggaa tandarbe makasawame bara barota tandarbe makasawame oh Yesusin wame. Tole kabajamoo jaalatamoo hordoftoota koo nagaanii faraarri gaarummaan waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniif jecha bagaa bara 2016 gara bara 2017 nagaan ceetanii bageessan isiniin jechuu jaalatamoo kabajamoo obboloota koo ayyaana gaari isiniif haa ta'u kan itti gammaddan kan itti burraa'itan isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Egaa kun mucayyoon sun immoo ganamaan kaatee ani maalinni jechaa jirti biyya koonan jiraachuu baadheyyuu bakki jiraatantu biyya waan jedhe waan ta'eef isin yaadachiisu yaala ganamaan ka'ee charchii deeme yookaan immoo karaa waldaa deeme waldaadhaa dhufee immoo nyaata kiyya dhiyeeffachaa jira ollaan qabu hin waamu kan na saamu hin jiru ofiifan hojjedha ofiifan nyaadhaa maal kana akkanaa kun ofuma kiyyaafan of keessummeeffadha jechuudha. Egaa otoo biyya keenya keessa jiraanne ollaa obboloota maatii xiqqaa guddaa wajjiniin burraa'inee gammanna garaa gammachuu qabuuf immoo guyyaan hundinuu cidhaadha sagalee waaqayyoo nyaachuu caala dhuguu caala gammachuu garaa gammachuu qabaachuutu gaariidha jechuudha. Baga waaqayyo gooftaan haala kam keessattuu nagaa isinii laate jechuudha. Kiroo iddoo kanatti foollikkoo hojjedhe egaa abbaan manaan jiru farasanyaan hin jiru igiranyaan hin jiru akkuma nuti toletti hojjechna jechuudha. Bakka jabanaan hin jirretti buna danfisuu nama hin miidhagaa hin bareeda obboloota koo dharaa keessan kudhan buna danfisanne namni buna kophaa dhugaaf safuu maal kan akkanaa kun ara warri natti dhiyoo jirtan bannaata koota warri saawudii keessa jirtanii warri saawud arabiyaa keessa jirtan kootaati waliin nyaanna waliin dabarsina ayyaana. Egaa biyyi saawudii tuni baay'een akka Dubaayii fi akka Beeruuti fa'aa miti jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu garuu bakkuma jiranitti gammaduudha. Garaan gammachuu qabu maaliyyuu ta'e jechuudha. Hin gammada bakka. Garaan nama hin gammanne taanaan nyaachuun dhugaatiin jiraatee otoo jiru namni hedduus si marsee otoo jiru oona sitti ta'a jechuudha. Garuu immoo waaqayyootti hin gammadda taanaan immoo bakka garaan kee gammachuu qaba taanaan lafuma jirtutti akka waan namoota baay'ee keessa jirtu sitti dhaga'ama akka namoota egaa iddoo kanatti immoo buna keeyyaas xumurree jira kooma nyaatan kooma dhugan maaliif biyya akkanaa yaa rabbi nawaasi gooftaan galataa fudhatu. Egaa waan hunduma caalaa obboloota koo kan asirraa hubannu barri namaa lakkoofsa qaba barri namaa jalqaba qaba barri namaa xumura qaba akkuma namni guyyaa dhaloota isaa kabaju akkasumas immoo guyyaa du'a isaa ni beeka waan ta'eef akka du'u abalu du'e jedhama abalu dhalate jedhama umurii amma kanaatti du'e jedhama barri namaa daangaa qaba jechuudhaafi inni barri isaa daangaa hin qabne inni bara baraanii alfaa fi oomegaa ta'ee jiraatu maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaafiyyuu immoo guyyaa ayyaana kana egaa namoonni karaa hedduutiin dabarsu kaan sirbaa ooluu kaan dhugaa ooluu kaan immoo waan hedduu keessa guyyaan kun amma guyyaa bara haaraadha jennee hin gammanna. Mana tokko guyyaa irraa kanas mana tokko gammachuutu jira mana tokko gaddatu jira mana tokko namatu wallula mana tokko immoo namatu araarama bakka tokkotti hin du'a bakka tokkotti hin dhalata addunyaan tun jireenya ishee akkanuma. Haa ta'uyyuu malee guyyaa waaqayyotu guyyaa namaa kenna guyyaa fi yeroo waaqayyo namaa kenne keessatti immoo waan waaqayyo itti nu waame waan waaqayyo itti nu uume akeeka waaqayyo nu uume sanaaf yoo jiraanne darbine baay'ee gaariidha jechuudha. Lafa kanarra waggaa 100 jiraanne bu'aa tokko hin buufnu taanaan jiraachuun keenyaa fi jiraachuu dhiisuun keenya tokkuma jechuudha. Nama addunyaa kanarratti dhalate bu'aa hin buufneef namni utuu hin dhalateen hafe garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo waaqayyo bara nuu dabalu yeroo waaqayyo guyyaa nuu dabalu waaqayyo maaliif guyyaa kana nuuf kenne maaliif waaqayyo bara kana naaf dabalee gurguddoona baay'ee biraa dhabneerra bara baay'ee namoonni yeroo isaan jiraachuu barbaadanu jiraachuu hin dandeenye jiraachuu hawwanu jireenya hin arganne argineerra anaaf maaliif barinaa dabalame anaaf maaliif guyyaan kun naaf kenname jenne itti yaadne
malee guyyaa waaqayyo yeroo waaqayyo nuuf kenneti akka ta'utti itti fayyadamuudhaan waan waaqayyo jaallatu waan nama fayyadu waan ofii keenyaafis irreen boru itti gammannu hojjenne haa darbinu maqaa waaqayyo eebbifamu barri kun siniif maatii keessaaniif bara eebbaa ta'u biyya keenyaaf bara eebbaa ta'u bara dhaloonni walii wajjiniin itti nyaatan itti dhugan bara inni itti facaafate birrannaa malee sodaa malee itti sassaabbatu bara inni itti fuudhe dhalfatu bara namni yaaddoo malee sodaa malee birrannaa malee jaalalaan gammachuudhaan wal amanuudhaan walitti gammaduudhaan waliif ta'uudhaaf walii wajjiniin jiraatan waaqayyo nuuf haa godhu barrama keessaa darbine barreen gadda barri 2016 bara namni itti walii wajjin jiraachurree itti amma itti ulfaatuttidha bara amma bara haaraa eegalle tokko jennee jalqabne kanammoo waaqayyo bara gammachuu bara jaalalaa bara itti boojuun keenya deebi'u bara nagaan biyya keenya itti deebi'u nuuf haa ta'u maqaa Kiristoos Yesuusiin bara waaqayyo gooftaan imimmaan dhaloota baay'ee qoegaa namoonni baay'een firoottan isaanii obbolootan isaanii abbaa isaanii obboleetti isaanii bara 2016 kana keessatti dhabanii jiru waaqayyo immoo inni gadda namaa irraafachiisu waaqayyo Yoosefin gadda isaa irraafachiise gadda mana abbaa isaa irraafachiisedha sagalee waaqayyo bara gadda isaanii itti irraafachiise madaa isaanii itti fayyise bara boojuu isaanii deebisu haa ta'u maqaa waaqayyo eebbifamu lafa jirtanitti ayyaana gaarii sinif haa ta'u biyya ormaa keessa kan jirtanis waaqayyotti gammadaa Kiristoos